دمو سباتي تكرر خنا قونا يوجان قبني مينة تايمتني شرقوسي ليناني مالي أنا صدقانك نسران قرقار ساب نفتي بكسي بنا رجعتو ما تسان كده والفول أنا أين يسان مالي سان إسان أورومو ده نوتيس أورومو أنا أمارة أنا تكريدا أنا بورسين جتشو فدني كمالي سكرين أنا داربي تكريدا أنت قاعد ترى إرماتة تكريدا تيجري مي مو تيجي أمارة بور سي بور جيرا أورومو جالا أنا بورسين نسران بكسي جيرا نجتي أتيسو ما تسان كده ما تسان كده بكسر ساني أركا السلام كباري عليكم ها ميتس قبينا وجهة هبودك ودالين أجندا ميكنا رجوتي تفري وميكنا رجوتي هواسن خسانة فوضى دبا ونيسان رتين وجدان انجرتو إنش أبيلنتون كنوا على gargaarsi biyya sadiif itti fufaa nanaarsi kabalaan nanaarsi tas jabbaa gargaarsi guyyaa lamatti fufa maali intalti maali akka fayyaa miti intalti kabalaata akkasi qabaadhaa Arqoon seechira tatteessutan an gargaarsa uummata kiyya kabaaleetiif hin dhaqamane sadaqaa isaan kadhachuudhaaf hin dhayneen. Nasraa gabbuusi walirratti meeshiin godhanii anarra muutii qabatti qucaacaa hin jijjiin achira tatteessu. Bakka takkatti isin hin jee kunoo samii qalama dibaa yoo barbaaddan bakka takkatti waan baabaarii yaadin ta'in samii seentan qushaasha galaanni fidee hunda hullaale. Agartanii miti maayimoota hidhii baxxiftanii deessanii waa kadhachuudhaan rikaardii cabsitanii anarratti muutiin qabattan hoolaa wal geesse. Midra hola. Hai. Sadaqaan kadhachuu chidake booda gargaarsa irratti hin hirmaanne jedhaniiti maqaan nyaachuudhaaf carqoo seen achi tatteessu. Sinii galee? Naala abarsaa maal taateen gargaarsa dhaqee achitti gabbuusin asirraa gabbuusaa jedhanii warra meeshiin kun namni gurguddaan hundi irratti barreesse. Guyyaa biraa maalirra gadaa ashitti har'a guyyaani gargaarsa uummata baalee irratti nasraan hin hirmaanne jechuudhaaf haxxii haxxatanii agartee miti jilba akka kootaraa gaalaa jilba fi ol dabarsanii ture hidhii okkoloo gootee achirra tattaanii sinii galee ka agartee miti hoolaan sa'aata kan achi jala taa'ee fi walakkaa gastii eeggadee baran sinii galee qomaaxoonni warri namaniidha bajjaaleen kun meediyaa kana ajaa isaaniitiif dhiifneef meediyaa nuti meediyaa ajaa isaaniitiif fi ajandaa isaanii keessaa ba'ee baran carqoosee garuu dhimmi hawaasa kiyyaa eenyurraa oli jeetiin dhaqeani gastii ana gastiin ummata kana seenu agartanii gastii hoolaatu kana ana seenu argitanii dhimmi ummata kiyya kabaalee eenyu oli jeetiin dhaqean sii galee ashitti nadhiisi bilisa obboleetii nadhiisi gubateen argini booda bar wanni isaan deemanii fi nasraan gargaarsa ummata baalee irratti hin argamne haa isinii galu ani immoo jibri akkanaaf duraan nyaadhaan carqittiileen anatti muudiin qabattu. Isini gale jasbaan hundi hai maal abbaasii goote ummata kadhaan hiffiftee malee maal goote ummata kadhaadhaan rifeensarraa buusu jiran malee hai maali wanti isaan bu'aan isaan fidan maali jasbaaleen kadhaan jilbiiffattee toftaa kadhaa beeytiif achi mudii qabatti zan waan hundi ol geesse. هاي والله بالله ما الدولة أبو يدونا أرسن والله لازم هدونا أرسنال انت نتوركين قبل مونا نتوركين قبل مدي ولا بوجي في وانتي خسمار الراتن قويا نتوركين قبل مو باتني جرتن سبونا خيسا جرتا بر قبوي ديبي نسرة كمول نجي سيفان مدي ولا بولير الراس جرا قستين يمولا أنا برت نمرت ناريني نام توكو أكاسوماتي نانا منا ما قلت ونجالته نو جتون أجابنا تادي بران صدق عارفين إيه نما غرغار سوف أكيمي أكنا ما توقتي
سيقاليها نسرا بوسا جنة ولا ماشين قرني نسرا قبوسا هقول أن قرقار سيفكا بهاي قالت أمي أرجيته سبوده دفني خيساني بكسنا مدون نبر رئيس سيفان وعمله لي في تنا دفنه سيقاله مالف قرقار سخيسان دفنه نسرا يسجرت ولا تكتوك يا خيسان نومي كاشين الرجل جرا بوده ما جتشو ديمن نسرا قرقار سأمة بالي رتنير ما نيرا هفته جتشو ديمن كذي مد ورث موك بواده كورة هاي ده ilaale ijoollee warras jala jirtanu isiidhaan waan jirna akka nama tokkaatti isiinis feemasaa hidhattee akka dhaxxeetti kabajamuu qabdi. No, feemasaa bijjinnii miti bar. Ani guyyaa hundaa wachira kun argadumi. Arraa akka carraatiin yeroo isaan gasira jiran argadde dhaqee daarattiin dhaqee wallahi laazim saamee kanas jira taa'ee eegi. Ol bahee dubbadde sigalee qoosaa wal jalaa. Hai annabi tammoo na qaratan anaa namni maqaa nyaatan. Anaa miti namni boodallee irraa dubbatan. Anaa miti namni xiqqeessuu barbaadanilleen qomaattoonni nama Nasraa Buusaa jedhe jira achi jalaan bahee bara. Hundaa. Ndee. Buusaa jedhanii afaanii baafatee Nasraa Buusaa jedhanii. Muhammadii godhaa turan. Warahmatullahi wabarakatuh ya rabbi shaitan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nasritti dhaga'e lawaata akkasitti ma. Dhugaa dubbachuuf aaruun kee sirriidha siifu turine aaruun kee sirriidha garuu guyyaan kun guyyaa hawaasaati malee guyyaa warra achirra jiruuti miti ati waa hundaafuu jechuudha lalaamma wanna hubatuu qabdu warra achirra jiru saniif osoo hin taane miskiina lafarra jiru saniif laali malee warra achirra jiru tokkoof olu yaadin tokkoof illee laalini nus atis naati faateetis fakkeenyaaf achuma akkuma kee seentee baate si agartee jirtaa jechuudha soo garuu hawaasa miskiina lafarra jiru laalu turre sirra jiraata guyyaan kun guyyaa hawaasa miskiinaati jettee afarso sirri jechi kan kee kana wallaaleetii miti hawaasni meediyaarra jiru kuyyoo waan kana hin beekne eenyuun nu beeka waan kana yeroo hunda nuti wanni akkana namni tokko dhaga'i la Nasraa dhaga'i hin beeka waan amma wanni na fide ani dhaga'i wanni na fide keessaan na barreessan sheen narra godhaa jiran siigalee maaliin godhaan eessattiin baafadha eessattiin dubbadda Sheen narra godhan gargaarsarra maaliif akka hammuma feete yoo taate guutuun na barreessaa jiran. Dhaga'i waan akkasitti hammuma feete yoo taate nuufi ati darajaa tokkoomi yookaan ammoo akka namummaatiin namummaan tokko garuu feemasi nurra caaltaa namni illee sirra si beeka sirra galtee amma nuti bakka feene yoo daqiiqaan aan kannine obboleessoo bar daqiiqaa afurnaan kannine barsa hayi. Ndee amma dhaga'i Nasraa dhaga'i ishi nuu jedhi Sabona neetworkiin qabdu warra si jaalatu jedhi warra si jaalatu kaanii jedhi warra Sabona neetworkiin qabdu sammallee si harkisutti hin jiraaseeni wallahi neetworkii keessi buusi. amma dhaga'i la afarso Nasraa waatteebno Daawo maatti minadi tufteetuma Latti midhiisi aanatti himu. laali Nasraa dubbiin wanni amma deemaa jiru kun magaalaadha akkuma afarsoon jee wanni kun ka hawaasaati ati asirratti si buusanis si dhiisanis dhufteetuma bakka dhiisuu qabda malee akkana ta'uu hin qabduun gara kiyyaa. Keessaan bar keessaan na barreessaa namootaan kabajuu bar keessaan na barreessaa. Si qofaa miti anuma kana ila anuma nama rabsu kana wallahi nama meeqatu maachi hin dhayne naan jedha maaliifi namni hamma fedhellee ta'u ka hawaasa teettee irra darbuu qabda garuu warra waan achirra jiru sanii fi tokko ta'uu qabu nama. Baraboo namaan kabajuun na barreessu jira akkamittiin usaayyee isheen irra goru jiranii booda nooma kana irra gaana ba'a anuu yaameetiin haftee dubbiin akkanaa miti bar waan sooshaal miidiyaa nutiitu beekaanisa. Sana dubbachaa jiranillee amma mana cufiiti ati namnummaa 400 taa'uu na jalallee dhaqee yoo taaptaaf illee godhu. Maa dubbachuu jiran. Sani achirra taa'ee waa yaada keetii galfatu garuu kuni reefu bar daqiiqaa naa kanu jedhan amma maa irraa dubbatan hayi eenyufaanii isaan maal ta'aniiti mootiin akkasii gaafa gargaarsa arsiillee wanni akkanaa dhufteeti baabaa riyaad tokkoon keessan afaan baasaa dubbadhaa jeen namni nuti gargaarsaaf asirra ta'a sii galee ani yoo yeroo hunda uummata kana kadhaa waa jala qabadhee uummanni fuula kiyya yoo kadhaadhaan nan beekne ana akka nama tokko waan hin danda'u gargaare warri fuula kiyya dhufu kennatteemi ati Nasraa amma waan danda'u yoo kafalee Nasraa kennatteemi ati waan silaa si ilaallatu waan silaa humna dandeessu 20 ta'u 30 ta'u waan dandeessu kennatteemi. An kanaa mi kan ilaaju uummata kanaa bin jiraadhaame. Mirqaana narraa balleessiteetiin jirta laa dhaggeeffadhu. Achi dhaqeetiin sagalee siif tahee dhufu.
in barbaaso galee naa ta'e sintiyaane. Sagalee si ta'eetiin dhufe jira qe'amma. Uummata kii dhimachuu jira baabdi uummanni beekuu qaba. Uummata maa himatte uummanni sirraa dhagahuun jiraate. Kalaas dhageenye bar Nasraa dhageenye bar. Dhageenye bar aartiin jiru ijoollee xixiqqootti armaa komentii jalatti tuttuqa jedhanii namni gurguddaan ka gastii kee jiru kan maqaa isii dhawan jiru namni gaddarbelleen jiru dhiifama akka nuuf gootu jedhanii gargaarsi itti fufu jira uummata hin burjaajessiniiti tasgabbaahi borillee itti fufaa gargaarsi bor namni adda duree tahee bakka san dhaabbatee halkan itti buluyyuu sii. Waan takka mee feemasii isin jettan tutullaan waan takka waan isaan uummata kanaa godhanii irra gaallafa kaan asaanaa kannani akka duree eegee lulluluu muuziqaa irrattii fi ta'anii uummata waa kadhachuu malee waan uummata kana bira beekamanii masrajjaa takka liqaanaa as baasanii as bahanii masrajjaa takka hanaa kannanii waan isaan hawaasa kana dhagaan isaan cabsan gufuun isaan buqqisan yoo jiraate fuula hawaasaa dhaabbatanii kadhaan fuula qaacceessuu malee hawaasa wanni isaan naa ol godhanii qabxii qaban isaanii nama natti hasaa baafatanii diqaaloonni tun yaanatti as nama fiddan mee namni tokko mee kan Oromoo bor meediyaa kana jiru dhagaa muka cabsee Oromoo tanaaf bu'aa lafa kaa'e jollasee lafeetti cabsee sadaqaadhaan riikaardii cabsee hawaasa kana bira malee guyyaa tokko dabtanii qarshii fidanii beekan diqaaloonni kana qosa anaa kana isaan kaa'e afirraa hin dhoorkaa mee guyyaa kana dabkinee qarshii uummata kana gargaarre ajaani. Nasraa akka adurree muuziqaa tuutuu akkana goggodhanii aboo jaartii tana inni itti jaarsa qabdu. Uummata Nasraa jaarsa qabdu eenyu sii mannaati dudibdee baabdi meetaraa wallahi mee feemasni dhiira jeeqa meediyaa kanarra jiru mee anaa Oromoodhaaf gufuu tana cabsee buqqaasee waan kana lafa kaayaa jiru hawaasarraa fuudhanii agartanii miti funyaan muranii afaan kaayuu malee uummata kanaaf. Aboona isaan galab aboona laal wallahi ragaxaa yoo barbaadan ani isaanittiin kakkaaya laal uummata akka waraabeessaa guyyaa rafaa olee halkan godan ganda keessa deemuun damuu diina qabachuu hin danda'anan. Warra koondamii mana kan kee keessatti afaan inni darbu kanaan guyyaa rafanii akka waraabeessaa gidaaraa fi barandaa jala deemanii rafee fi somba funaannachuu malee waan isaan na caalanii naas kanneen nama ta'an. Nasraa mee miira keessaa bahi Nasraa miira namni gatii qaba farsoo waan siyaasi qoy Nasraa waan siyaasi sinima afarsoo qoy barbaachisu kalaas hin barbaachisu Nasraa dhageeffatu nuti warra si jaalatu wanti siyaasi jedhan geeffadha mucattiin kun wanti siyaase geema sii miti jedhana geema ofii miti saba kana keessaa Oromoo qoy Nasraa us jedhe Oromoo keessan jira anis Oromoodha saba kanaaf qabsaa'eera ila dhaggeeffadha meetaraa sufnaa qoyyaa dhugaa qabdi Nasraa dhugaa kennutu sirrii fudhata dhaggeeffadhu osoo geema isheetiif miti dhimma dhuunfaa isheetiif miti kan isin iyyite anis saba kooti saba koo gargaaruun fan dhaqee akka nama tokkootti maafan kabajamuu dhabeedha sinii galee kadhaaf hin dhanne dhuguma geeman qaba jettee waa himachuuf hin dhanne. Bakka kanatti badii jira qaba giifti koo qoy afarsoo qabbaneessin Nasraa koo qoy Nasraa saba kee kanan jaallatta miti uummata kee kanan jaallatta miti jaraaf aarte miti lafa dhugaadha koo asiima erga jaallatte giiftii koo erga eenyuun kun dhumate argitee qarqaarsi kun erga dhumate booda dubbatta hadha cufadha. Mana barbaachisa gulaal ibiddi abbaarra bu'ee gubata. Namichiin takka yookaan namichi tokko naa as baatee waan kana goonee kanaan uummataan nuti si caalle jaanii dhufanii natti hamatanii jebar walaa hawlaa qubatee laa nuti qamuudii natti qabattoon. Namni 700 kana keessaa Habiibti yoo uummata kana jaallatta taate namni 700 kana keessaa namni 2 tarii gargaaruu danda'a uummata kana. Uummata kanaaf dhiidde uummata kanaaf aarte ofiifii miti geema keetii miti guyyaa nadha. Guyyattiin irra darbiti rabbi nagaan nu bushinaan boris jira iftaanis jira erga dubbii kana gaggeeffame erga qarqaarsi kun dhume irraa dubbatta anillee si gargaara nama akkas jedhe anuu haqa kee sii gasha sii galee giiftii koo borimmoo mannu irratti mana bantee caffarte siin jedhu warratti jaallatu warratti hojii keessa jiraanuu kan nama dhiifama wajjin
Nasraan dhugaatii Kanaafuu dubbatu hadda jirti. cufiiti. Mee dhaabbadoo sifaan maal cuftii miti cufii si namatti himaa miti. Caraan kan naagis akka. Nasraan dhugaatii dubbatu Naan jirti wal durubbaduu kabajuu jedhamu. gaarii. Isiin Taati taraa gadi gaafa ga'e mana waan dubbatu jira miti. namitti caraan akkanaa maalis ana malaan yaa dubbatu fedhu. Obsisiifaa. Deemasi. Obsisiifaa. Dhalaan nama yaa dubbatu sirrii miti rakki. Dubbatu sirrii miti rakki. Namni abbaa if kabachiisa. Oromoodhaaf ati qaaliidha dhugaa artistiidha. Feemasii kabajamuu qaba. Namni keenyaa tuffatamuu qabu yoomiyyuu. Guyyaa dabran jiru achitti ati hawaasa kiyyaaf sagalee ta'e achitti argamte gabbuusaa Nasraa akkas godhaa. Wanni kun deddeebi'ee jira jara keenya. Nasraa haadha guyyaa duraatii miti. Sana dura akkattiin gastiraa darbanii dhaqee mana cufijjeen cufsiisee dhaqaa turse gargaarsa Oromoodha. Nasraan nama hawaasa ofiitiif quuqama qabu akka namni keenya itti wal madaalu kanaa miti. So namni keenya baalageedha eega wal kabajuun hin jiraanne mirga ishee kabachiifattu dhiisaa dhuftanii mugizuma maa warra sanirraan dhowwuu yoo dandeetti qabaatta maa kijibdan. Obboleessoo nama jala fiidanii keessattuu namni keenya nama jala fiidanii shubbisuu dhiisaa iftaa if kabachiisaa durri if kabachiisuudha. If kabachiisaati sanboota hawaasa keessanii waa godha itti cabsi abbaa muka itti cabuu qabu Nasraa. Asii tuqee mukatti cabsi hawaasa keetiif immoo sagalee ta'uuf irraaf duban deebinis hin jaa galatoom yeroo gaarii qabadda. Dullootaa gubbaa deemee laal. Bagaa agartee gaafa gargaarsa uummata keenyaa gaafa gargaarsa uummata arsiillee quba qabdaa miti. Nasraa gabbuusaa jedhanii guyyaa sanillee hafuura nakutan. Gaafasillee leencaan darbeen uummata arsiitiif baabaa riyaad. Ustaas Hamza Ustaas Ibsaan Fannaaf ragaadha. Ani wanti isaan narraa qaban gurubbii shayxaanaa narra jaarrattee gadi galoon hundi qalaasni agartee miti guufoon hundi sadaqaadhaan warra rikaardii cabse muuziqaa osoo kana jumeediyaa kanarratti osoo qeenfatu manni beeka hundi ani muudii narra qabachuu hin dandeessan. Ani uummata kiyya du'eetiin sagal gubadhaafan uummata Oromooti. Garuu kara qushaasni hundi natti muudii qabachuu hin dandeessu. Na argaa yoo na argita wallaahi laazim an sadaqaan kadhachuu hin dayine ani. Hay narra kunnaaniin dubbadde booda. Nasraan hawaas gargaarsa uummataa irratti hin hirmaanne naan jechuudha kaayyoon isaanii ni beektanii. Sinii galeemi gurubbii irra sheer godhataniiti waan hin feene natti barreessan. Barreessaa oolanii waan akkas hin godhanne maaliif jennaani ati nama jirtuu teetii miti duutuun tanteetu isaan caalti. Namni ijoolleen kaleessa daa'imfara hudduraanii katiin hundi gabbaatee Nasraa qeequu mooraalii tamii Nasraa qeeqti. Nasraani karaa hundattuu isin caalti. Naamusa godha yoo waan biraaf keessa qabaatan malee wanti isheetti quba qaqqabdaniif hin jirtu eenyu caaltanii gastii gubbaa teessanii warri halkan hudduu wal garsiiftanii seegaadhaa bultan fa'aa Nasraa qeequu hin dandeessanii. Naamusa godha durri wal kabajuudha. Nama wal kabajeetu nama walii galeetu wajji alaa galaa walii haa gallu kabajuun dubbachuu barbaada. Nasraa yeroo gaarii qabaadhu sitti haa tolu akka kan keeffalmadhu. Galatoomii ta'uun badu. Nasraa teenya dhimma gilliidhaa jechuun walirraa ni qabdanii dhugaadha. Dhimma namni akka gilliitti wal loltan achi keessa ni jira garuu amma kun dhimma hawaasaa waan ta'eef. No gilli hin qabnu namni wal loleen obboleessa wallaahi hin jiru. Hin jiru mana namni Turumbadduun waan gaarii si gorsee deeme Nasraa. Turumbadduun taraa kee ta'e waan gaarii si gorsee deeme jettaati. No jechuun. La waan gaarii gorsee deeme maaliif Nasraan eenyu gadi ishii la qabaddote faan keessi jedhamu naan ni jaama eenyu ishiin akkas taanaan Nasraa bakka si haa gorsan jedhu. Eeni gorsina ooftanii asiifachuu ooftanii nama keenya nuutu nama tuffachiise dhugaan sinitti hima. Isa isiin nama guddoodha isa waan taane mucaan marrazinaanii. Asumataa itti gataasai anas itti hima. Maal eenyu isaan eenyu ol galchan eenyu gad darban eenyu Nasraan sila la waan kana dhaabaa gaddu. Maaliif amma koommantii hawaasaa jechuudha. Koommantii hawaasaa anniin deeggara isinii galee too uummanni amma ani waniin barbaade akka uummanni sin hundi beektan Nasraan gargaara.